Jirra jirtu hordoftoota keenya tun viidiyoo lammaffaa boqonnaa afur waa'ee trigonometric functionii kanaa sobtu. Isinis akkuma yeroo darbe ilaalaa turre jechuudha. Digirii conversionii to raadiyaaniiti jechuudha. Digirii teenya tana akkamitti karaa raadiyaanii conversion godhuu dandeenya kan jedhu kan ilaalaa turre jechuudha. Fakkeenyaaf amma paayiin takka akkuma ilaalaa turre paayii takka 100 fi meeqa jechuudha. 180 digiriidha jechuudha paayiin takka yookaan raadiyaan kan ibnu kun jechuudha. Paayii raadiyaaniin maal jechuudha? Paayii raadiyaaniin meeqa 180 digiriidha jechuudha. Akkuma sangaa egaa paayii raadiyaaniin takka 180 digirii taate paayii over 2 asirra jirtu kun paayii over 2 ammoo digirii meeqa ta'a? Hajau x gootanii kiris cross gootanii jechuudha. Kiris cross gaafa gootan 180 digirii baay'isuu paayii over 2 jechuudha. Gama kanaanis wal qixanii ta'a paayii times maaliiti jechuudha x gootanii sana booda jechaadha 180 digirii baay'isuu jechuudha paayii over 2 wal qixanii ta'a paayii times maaliiti jechuudha paayii times x jechuudha. Kana x dha kan barbaadaa jirru over paayii gootanii jechuudha. Paayiin paayiidhaan ni dhaama. Gara mirgatti hoggaa deeffannu gara bitaatti jechuudha. X'n keenya wal qixanii tahaa maal jechuudha? 180 digirii baay'isuu paayiidhaa over 2 over paayii jechuun maal jechuudha? Kana jechuun over 1 jechuudha. Gaafa reciprocal ta'u kun asiin baay'eetti tun ammoo asiin baay'eetti jechuudha. Kanaafuu hoggaa barreessinu maal jechuudha? 180 digirii paayii over 2 paayii taate jechuudha. Paayiin paayiidhaan hidhaamti. Sana booda jechuudha 18 lamaaf gaafa hirtan meeqa ta'a? 9 miti. 0 lamaaf gaafa hirtan 0 dha. Digiriin teenya qabdu jechuudha. Kanaafuu digirii 90 jechuun paayii meeqa jechuudha? Paayii over 2 dha jechuudha. Bifa kanaa fakkaata jechuudha. Kun gabatee kana keessatti asirratti paayii over 2 jechuun digirii 90 jechuudha. Paayii over 3 jechuun digirii 60 akkamitti dhufte kan jedhu kan laallataa jechuudha. Kana dhaamsinu. Amma gaa jalqaba akkuma kaasaa turre jechuudha. Paayiin wal qixanii ta'a 180 digirii deenname. Akkuma san gaa amma kamee jechuudha paayii over 3 dha isn't it? Paayii over 3 wal qixanii tahaa x jettanii gaafa barbaadu deemtan asii waan ta'eef x kana waan ta'eef kiris by cross waliin gootan jechuudha. Kiris cross gaafa gootan meeqa jechuudha 180 paayiin baay'isuu paayii over 3 ta'e jechuudha. 180 digirii times paayii over 3 wal qixanii tahaa maaliif tura? Paayii times x ta'e jechuudha. Kana paayii tana baay'isuu maqaa jechuudha xaa kanaati jechuudha. Sana booda gaafa sirreeffattan jechuudha. Gaafa sirreeffattan maal gootan isiniif fakkaate 180 digirii baay'isuu paayii over 3 gootan. Kana jechuun 180 paayii digirii times paayiidhaa over 3dhaa gootanii san booda wal qixanii tahaa gootan jechuudha. Paayii times x gootanii san booda over paayii gootanii gama kanaanis over paayii gootan. Paayiin paayiidhaan hidhaama gama bitatti hoggaa deeffattan gaa. Gama bitatti hoggaa deeffattan x'n keenya wal qixanii ta'a maali? 180 digirii paayii over 3 times what? Paayiidha jechuudha. Paayiin paayiidhaan hidhaama. Kana booda jechaadha meeqaa isanii hafa? X'n keenya wal qixanii ta'a 18 gaafa 3 firtan meeqa ta'a jechuudha. Paayiin paayiidhaan hidhaame waan ta'eef 18 3 meeqa ta'a? 6 ta'u 0 hiruu
sadiitoo meeqa gaa jechuun 0 hin gahu. Kanaafuu digiriin teenya ni buute jechuudha. Kanaafuu 60 digirii jechuun paayii meeqa jechuudha raadiyaanii paayii over 3 dha jechuudha. Bifa kanaan konvershinii dalagdanii jechuudha. Warroonni kaanis bifuma kanaan dalagamee jechuudha. 45 gaafa dalaguu barbaadanis paayii over 4 miti. Paayii over 4 gara digirii gaafa deebisuu barbaadan it is just a piece of cake jettaniin salphaadha baay'ee easy peasy dha jechaanii eegallu. Paayii takka 180 digirii yoo ta'e paayiin over 4 walqixanii taa'aadhaa yennuun hin agarre hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Kiris baay'ee kiroos waliin gootan jasta. Gaafa 180 digirii baay'isuu paayii over 4 gaafa gootan meeqa jechuudha 180 digirii times paayiidha over meeqa jechuudha over 4. Walqixanii taa'aa jettanii egaa xaa baay'isuu maaliif jechuudha paayii jechuudha. Walqixanii taa'aa yookaan x times paayii gootanii bifa kanaan akka kaatanii san booda xaa keenya kophaa hambifachuudhaaf gama lachuutu paayiidhaaf hirtanii gama lachuutu maal jechuudha paayiidhaaf hirtan paayiin paayiidhaan hidhama gama bitatti gaafa deeffattan gaa gama bitatti gaafa deeffannu maal jechuudha xaan keenya walqixanii tahaa jettanii gaa xaan keenya walqixanii tahaa meeqa jechuudha kun akkuma beektan gaa fakkeenyaaf amma kana dhaabsisan garsiisuu fakkeenyaaf amma x over 2 over y jechuun meeqa jechuudha meeqa jechuu jirgita meeqa jechuu jirgita jechuun over waan akka jirtu yaaddan jechuudha. Kanaafuu rispoorikaal taati waaniin tun dhufteetini xaa kana baay'ifti waaniin tanye tun dhufteetini xaa kana baay'ifti waayiin keenya kun dhufeet ammoo maal baay'isa jechuudha lamaa tana baay'isa. Kanaafuu hoggaa sirreessanii barreessan maal jechuudha xaa baay'isuu takkaa over 2 times what waayii tahaa jechuudha. Bifuma san irra dhaabbannee egaa keenya kunis asirratti paayii 180 digirii times paayii over 4 over paayiidha jenna. Saniifuu takka akka as jala jirtu ilaaltanii jechuudha. Kanaafuu takka ittiin tun dhufteetni kana baay'isti paayiin tun dhufeet immoo kana baay'isa jechuudha 4. Hoggaa sirreeffattanii barreessitan akkuma gootanii barreessan jechuudha. Xaan keenya walqixanii taa'aa jettanii egaa 180 paayii jettanii digirii baay'isuu paayii baay'isuu takkaati egaa takkitti jalaatti ol finne san asirraa kaafnee achi geessine san over jettaniin 4 maaliif jechuudha paayii jettanii 4 times paayii paayiin paayiidhaan nama sana booda ni salphiftan jechuudha. Hoggaa salphiftan 4 lamatti meeqa ta'a amma 4 lama meeqa ta'a laman ta'u 18 lamatti ta'u 9. Okay 0 lamaaf gisee yeroo 0 lamatti hoggaa jennu 18 lamatti hoggaa jennu 18 yeroo lamaa jechuudha. Feetteeshinooniirra. Kanaafuu 0 yeroo lamaa meeqa ta'a 0 ta'u ammallee salphachuu ni danda'a jechuudha. Because lakkoofsi kun 0 hanga mudubaatii qabuuf lamaaf hiramuu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Saniifuu jechaadha 9 fuutan 9 yeroo lamaa meeqa ta'a? 9 yeroo lamaa meeqa? 4 hin ta'u. Because 4 baay'isuu lamaa meeqa 8 takka hafaa miti takka itti as geessanii jechuudha. 10 hin taatu tun 10 yeroo lamaa meeqa 5. Kanaafuu 45 baay'ee salphatee jechuudha. Xaan keenya meeqa jechuudha 45. Kanaafuu 45 digirii yookaan 45 digirii equal to pi over 4 dha jechuudha. Warroonni kaanis bifuma kanaan jechuudha. It is just a piece of cake jettanii deebisuu dandeessan kun kanas bifuma kanaan hojjetame jechuudha. Kasaddumaattis yoo kadaleegnu ta'e it is easy peasy dha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Kasadduma pi over 6 jennee paayiin tokko jechuudha. Paayiin yookaan raadiyaaniin tokko eenyu wajjin walqixa jenne 180 digirii wajjin walqixa jenne. Egaa paayiin tokko yookaan raadiyaaniin walqixa ni ta'a 180 digirii ta'e paayiin over 16 walqixa ni ta'a xaadhaa jennu hin agarree hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Barbaadu yaana yookaan vaaraabilii jijjiiramaadha waan ta'eef.
Kiris by cross waliin gootan jechuu kana barbaaduudhaaf. Akkuma kaasaa turre jechuudha. Gaafa xaa kana baay'isu pi kanaan gootan x times pi x times pi wal qixxaate tahaa gamuma bitattaa barreeffannu gamuma sirriitti jechuun boodaas gama kana deebisu waan hin hafneef jechuudha. Gama bitaa kana deebisuun nuuf mijataadha. Yeroo hedduu maatisiin gama bitaa kanaan akkasitti hojjeta waan ta'eef malee gama mirgaatiinis hojjechuu dandeessan jechuudha. It is easy peasy dha. Saniifuu jechaadha gama bitaa kanaan akeenyu yoo asiin keenyes boodas deebisuun keenya waan hin oolamneef jechuudha. Na wittin yaada. Gana maal baay'istan jechuudha. Pi over 6 times dhibba takkaa fi meeqa jechuudha. Dhibba takkaa fi 80 digriidhaan baay'istan jechuudha. Kanaafuu pi over 6 times 1 dhibba takkaa fi 80 digriidhaan gootanii sana booda jechaadha. Sirreeffatanii keessanii jechuudha. Asumatti salphisuu dandeessanii just isin garsiisumaaf haa sirreeffannee keenya. Xaan keenya wal qixxaanii taa'atanii kana over paayiidhaa firtan. Gama kanaas over paayiidhaa firtanii bare. Isn't it? Kanaaf 180 degree times pi over 6 times pi jechuudha. Paayiin paayiidhaan ni dhaama. Isn't it? Saniifuu jaha meeqatti jechuudha. Jahatti takka 18 jahatti meeqa 3 0 jaafoo 0 dha jechuudha. Kanaafuu 30 ta'ure 30 digirii ta'a jechuudha. Bifa saniin jechuudha. Hundi isaanii bifa saniin hojjetame jechuudha. It is easy peasy dha baay'ee salphaadha jechuudha. Kana isin barattoota Afrikaan fast learner waan taataniif kana deebisuun is just a piece of cake jechuudha for you. Kanaafuu jechaadha kana fakkaata waa'ee digirii convert to radian kan jennu. Radian convert to the degree kan jennu kana fakkaata. Ammoo radianii kana digirii jijjiiru. Digirii kana radianii jijjiiru no. How come? Amma paayin takka dhibba takkaa fi 80 gaafa jenne dhibba takkaa fi 80 digriidha gaafa jenne ammoo yoo 90 digrii gara paayii kanaa jijjiiru hin jiru. How come? Can we find it? Yeah. It is easy peasy dha jechuudha. Chris by cross waliin gootan jechuudha kanas. Kunis Chris by cross waliin gootanii 90 digirii jechuudha. Digirii yoo barreessan gaa mallattoo tana gubbarraan irraanfatina. Mallattoo akka sarkilii tana gubbarraa irraanfachuu tasumaa hin qabdan jechuudha. Yookaan normaala jechuudha. Gosa keessa yoo kana barreessuu baatan. Digirii ibsuudhaaf dirqama mallattoon tun maal jechuudha gubbarratti barreessuu danda'u qabdanii jechuudha. Ana asirratti yeroo barreessu yaada gachuu danda'a. Ammoo isin just barreessuu danda'uun dirqama keessanii jechuudha. Chris by cross gaafa gootan 90 digirii baay'isuu paayi gootanii xaa baay'isuu 180 digirii gootan jechuudha. Kanaafuu 190 baay'isuu paayii wal qixxaate tahaa xaa baay'isuu maali ta'e jechuudha. Baay'isuu 180 digirii gootanii jechuudha. 180 digirii gootan jechuudha. Kanaafuu jechaadha xaadha kan barbaadu deemnu yeroo 180 digirii yeroo 180 digirii gootan. 180 digiriin waliin dhahamaa jechuudha. Xaa keenya asin nuuf gamaa mirgaa kanatti asitti 180 digirii qabna. Asitti paayii baay'isuu 90 digirii qabna jechuudha. Digiriin digriidhaan dhaabde. Agartanii jirtu 0 0dhaan dhaabde. Isin sagal baay'isuu sagalii meeqa takka 18 sagaliif lama jechuudha. Kanaafuu takka baay'isuu paayii ta'e jechuudha gama gubbaa kanaan. Takka baay'isuu paayumaa bare over meeqa ta'e jechuudha. Kanaafuu 90 digiriin paayin overtuun 90 digirii taati. Digiriin 90 immoo paayi overtuu ta'a jechuudha. Bifuma saniin jechuudha. Bootummaa jijjiiru jechuudha. Iddoo jijjiiru qofaan kan barbaaduu dandeessan jechuudha. Kun it is easy peasy dha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Haa itti fufnuuka. Maal jedha kitaabni keessan akka nootitti barreeffadhaa isin isin ajajee irratti maal jedha. When an angle is expressed in radian gaafa angliin keenya raadiyaaniidhaan ibsamte the word radian is frequently omitted. Yeroo hedduu deddeebi'ee ni dhahamaa jira. Kunoo akkuma agartan asitti paayii raadiyaan kan jennu kana isneetum raadiyaanii sanarraa dhiifnee paayuma qofa keenya ajaja of keessa qabu. Endaja pi over 4 equal to 45 degree are written with what?
understanding that pi and pi over 4 are radian measurement jechuudha. Kun ifa gala waan ta'eef radian jechuudha kana barreeffama kana raadiisan jechuudha. Jechuudha dandeessa. Dhugaa qabdan maal jechuu kooti pi radian. Pi radianiin tokko 180 digirii. Raadiyaan jechuun kana ni beekama. Janeetuma omiitii irraa godhan yookaan irraa baasan jechuudha. Irra yeroo hedduu maal jechuudha? Frequently omiitiidha jechuudha. Raadiyaan jechuun kana irraa baasan jechuudha. It's just noun waan beekamaadha waan ta'eef jechuudha. Saniif irraa baafame jechuudha. Walii galee amma silaa asirratti pi over 4 raadiyaan jechuu danda'u qaba. Garuu beekamaadha waan ta'eef irraa dhaamsine jedha. Akkasuma irraa dhaamsamaa jechuudha jeneraali. Okay, kanuma isin ibsu barbaade kitaabni keessanii. Akka raadiyaan measurement ta'e ifa gala waan ta'eef raadiyaan irraa dhaamsine. Therefore, we can convert the degree to radian using relationii kana fayyadamne degree karaa raadiyaanii jijjiiruu ni dandeenya jedha. Raadiyaan measurementiin pi over 180 times degree measureidha jechuudha formulaan siidha. Raadiyaan measuriin walqixxee tahaa pi over 180 baay'isuu degree measureidha jechuudha. Maal jechuudha? Fayyadu fakkeenyotaan gaafa laallu ifa gala isinii ta'a. Garuu formulaan isaa kana qabadhaadha. Raadiyaan 2 degree using what? Amma kun degree 2 raadiyaaniidha jechuudha. Kun ammoo maali? Raadiyaan 2 degreedha. Using relationii kana fayyadamna jechuudha. Degree measures walqixxee tahaa jettaniin 180 pi baay'isuu raadiyaan meejarii jechuudha. Agartaniirtu lachuutu ifa gala ta'u gaafa fakkeenyaan dabalee jechuudha. Amma fakkeenyaaf example takka irratti maal isinii kanne convert 120 degree into radian itti jira jee into radian. Okay. We know ja ni beekna kana 180 digriin ja akka pi taate ni beekna jedha. 180 gaa amma kun digirii to raadiyaaniidha jechuudha. Formulaa kan fayyadamne jechuudha. Formulaan keenya kana jechuudha. Formulaan keenya digirii to raadiyaaniidha waan ta'eef jechuudha. Formulaan keenya kana fayyadamna jechuudha. 180 over pi times raadiyaan measurement jechuudha. No? Pi jechuudha raadiyaan degree to raadiyaaniidhaaf kana fayyadamna. Degree to raadiyaaniidhaaf kana fayyadamna. Pi over 180 jechuudha. Times degree measureidha jechuudha. Kun ammoo raadiyaan to degreedha jechuudha. Kun degree to raadiyaaniidha. Garaagarummaan isaadha. Degree to raadiyaan gaafa jiru gama kanaan baay'ifnu maal jechuudha? Degreedhaan baay'ifna. Agartanii? Degreedha. Degree measurementiin baay'ifna. Yoo degree irraa karaa raadiyaanii jijjiirree jechuudha. Waliigalee kagama pi over 180 kennuun kana maaliin baay'ifna? Degreedhaan baay'ifna. Gaafa immoo raadiyaantu degree gaafa jedhamu gama kanaan maal jechuudha? Convert isa goonee jechuudha. Invert yookaan reciprocal goonee invert isa goonee jechuudha. 180 yeroo piidha baay'isuu raadiyaan measurement gootanii jechuudha. Tokkoon kan dhifa ta'u isinii ta'a jechuudha gaafa fakkeenya kana hojjenne. Amma kun akkuma beeknu akkuma ilaalaa turre jechuudha. Piin 180 digriin pii akka ta'e ni beektanii. Kanarraa hanga egaa 120 digriin meeqa jechuudha? Pii over 180 baay'isuu meeqaa ta'e jechuudha? Amma kun karaa maaliif deebisuu deemna jechuudha? Karaa raadiyaaniiti jechuudha. Saniifuu 180 digriidhaanii baay'isnaa jechuudha. Kanaafuu digriin adamtee jechuudha. Sanboota 12 paayii jechuudha. Paayiin tana over 18 ta'a jechuudha. Gaafa salphiftan meeqa jechuudha? 12 sadiif meeqa ta'a? 12 jahaaf meeqa ta'a? Laman ta'u lama paayii. 18 lamaafoo 18 jahaafoo
sadiin ta'u kanaafuu 2 pi over 3 dha jechuudha. 2 pi over 3 dha jechuudha. Ammoo examplii lammaffaatti maal jedha? Convert 4 pi over 3 raadiyaaniidha tuni into digirii meejarii jijjiiraadha jedhe. Digirii meejaritti jijjiiraadha jedhe. Amma kun karaa maalii jijjiiran jechuudha? Karaa digirii meejariidha. Saniif jechaadha. Asitti 4 anaadhaan sinume 4 over 3 pi walqixxee taa'amaa meeqaa gootan jechuudha? Akkuma ilaalaa dhufnee jira 180 jettaniin digirii over pi times maaliiti jechuudha? Times ta'e isinii kanname tanaa 4 pi over 3 dha jechuudha. Piin paayidhaan nama sadii meeqa takka 18 sadii noo 6 jechuudha. Kanaafuu 18 meeqa ta'a 6 zeeroon 3 meeqa jechuudha? Zeeroon 3 zeeroodha 6 baay'isuu meeqa 60 baay'isuu 4 jechuudha. 6 baay'isuu 4 meeqa 24 miti. Kanaafuu 200 fi meeqa jechuudha? 240 digirii ta'a jechuudha. Akkuma asirra argitan 240 digirii ta'a jechuudha. Agartanii amma asirratti wanni isin adda baafachuu danda'u qabdan wanni isinii kannamte tana karaa digirii jijjiiraadhaa gaafa isiniin jee foormulaan ittiin deemaa dhufne kamii jechuudha. Paayiin takka 180 digiriidhaa jettanii. 4 paayiin over 3 ammoo meeqa ta'a kayyoo kiroos waliin gootan. Inni karaa gabaabaa isiniif hojjete waan ta'eef jechuudha. Kanuma kun diraayivdi goonaami. Gaafa kana asiin goonu jechuudha maal qaba meeqa jechuudha? 180 baay'isuu 4 pi over 3 jechuudha. Kanaafuu xaa baay'isuu maal jechuudha? Pi jechuudha. Gaafa baay'istan meeqa ta'a jechuudha? Gaafa baay'istan meeqa ta'a jechuudha? Xaa baay'isuu paayidhaa gootan. X times paayidhaa walqixxee tahaa jettanii gaa. Walqixxee tahaa meeqa ta'a jechuudha? 180 digirii baay'isuu meeqa ta'a jechuudha? 180 digirii baay'isuu 4 pi over 3 jechuudha. Salphisaa yaada sadii meeqa takka hin geessu 18 zeeroo fi digirii dhiifadhaadha. 18 meeqa 6 jechuudha. Zeeroon 3 meeqa ta'eefi zeeroodha mire times meeqa ta'e jechuudha? 4 pi jechuudha. Sammuuda 200 fi xaa baay'isuu paayidaa walqixxee tahaa 240 digirii baay'isuu paayidaati over paayi gootanii jechuudha. Paayiin paayidaan ida'ama asittis paayiin paayidaan ida'ama jechuudha. Gatiin teenya tadhumaa maal jechuudha? Gatiin teenya tadhumaa eksiin keenya walqixxee tahaa meeqa jechuudha? 240 digiriidha jechuudha. Bifa saniin hojjettan jechuudha. I think it is baay'ee salphaadha kun isiniif jedhanii yaada.
Okay, example sirriitti convert 6 radian into degree dha jechuudha. We know that pi radianiin takka 180 degree akka ta'e ni beekna. Kanaafuu 6 radianiin jaa walqixanii ta'a meeqa jechuudha 180 over pi times 6 taati. Hoggaa irraa xumurru jaa pi tana jechuudha. Pi jechuun pi takka jechuun 22 irra 7 jechuudha. Kun seeruma isiiti. Lakkoofsa deesimaalii kana bifa sana jijjiiran jechuudha. 3.4 jechaa lakkoofsa deemuu jira jechuudha. Kana jechuun 22 hiruu meeqa ta'e 22 hiruu 7 meeqa ga'a jechuudha. 3 ittiin ga'u 3 tokko ga'ee meeqa jechuudha 7/3 meeqa ta'a 20 takkaa miti takkaa hafa jechuudha. Saniifuu tuqaa gootanii 0 gootan 7 meeqa geessu takka hin geessu 3 naftu. Kanaafuu 3 kanaaf geessi 0 gootanii 37 meeqa geessi 4 geessi because 4 baay'isuu 7 28 waan ta'eef jechuudha. 4 2 hafa 0 itti dabaltanii 20 kanaaf gaafa gootan meeqa 27 meeqa gaafa gootan 2 jechuudha. Bakki tun 3 osoo hin ta'in 2 jechuudha. Takka tuqaa 4 2 jechaa deemte jechuudha. Bifa saniin akkasitti deemte jechuudha. Itti fuftee jechuudha. Kanaafuu irraa dhaaban jechuudha. As gabaabsanii 3 tuqaa takka 4 3 yaaniitu mariisan jechuudha. Waggaa gabaabsanii garuu firaashiniin waggaa kaan 22 irra meeqa fa'aadha jechuudha. 7 jechuudha paayiin jechuun. Jabeessaa qabaddaadha kun paayiin yeroo hunda isin jalaa naftu jechuudha. Hanga sadarkaa yuunivarsiitii illee isin fayyaddi. Jabeessitanii qabdan amma warra isin dhaamu barbaade jechuudha. Herreegniidhaa waayidiidha baay'ee bal'aa waan ta'eef fiildiiwwan hundi keessatti jechuudha hanga jannoota akka keessatti argamaa jechuudha. Jiru jireenya kana keessattis kan guyyaa guyyaan tachi godhee wajjin jiraachaa jirru herreegni fi nuti addaan bahuu gonkumaa hin dandeenye waan ta'eef lakkoofsa kana jabeessaa qabaddaadha. Haa itti fufnuu egzaampiliin 3 maal jedha? Amma kana lakkoofsa jijjiiree jechuudha. Gaafa san meeqa ta'a jechuudha. Jaa raadiyaaniin 180 over pi times 6 jechuudha. Saniifuu gaafa baay'isan meeqa ta'a jechuudha. Kana jechuun 22 irra 7 jenne. Kanaafuu 180 baay'isuu 6 yeroo 22 irra 7ti. Kun ispoorikaalii gaafa dalagu asiin as baay'istee jechuudha. Kanaafuu 180 baay'isuu 6 baay'isuu 6 baay'isuu meeqa ta'e jechuudha baay'isuu 7 yeroo meeqa ta'e jechuudha 22 ta'e jechuudha. Meeqa dhufa jechuudha lakkoofsa kun san booda bifa kana dhufa jechuudha. 3,780 irra 10 akka digirii ta'a jechuudha. Gaafa baay'istan kaalkuleetara fayyadamtanii yoo barbaaddanis bilbila fayyadamtanii baay'isuu dandeessan jechuudha. Bilbila kaalkuleetara bifa saniin akkasitti konvershiniin deemte jechuudha. Konvershiniin bifa kanaanii jechuudha. Konvershiniin qormaata irraa naftu baay'isa wayii konvershin godhuun qormaata biyyoolessaa maatiriikii irratti jechuudha yookaan intaraansii kennu jechuudha. Yoo xiqqaate gaaffiin takka jechuudha. Bara baraan irratti yoo xiqqaate gaaffiin takka yookaan raadiyaanii karaa digirii yookaan digirii immoo karaa raadiyaanii kan jiru ni dhufti jabeessitanii qabachuun isinirraa eegama jechuudha. Exercise 4.2 maal jetti? Convert each of the following degree into radianii jechuudha. Amma digirii kana karaa raadiyaanii jijjiiraa jira. Amma kun baay'ee salphaadha jechuudha. Kana fakkeenya ilaalaa turre fakkeenyaaf amma eedaa kana yoo dalagnite 180 jettaniin digiriin walqixanii tahaa faayidaa jettaniin egaa akkanas ta'e egaa
soddomni digiriin paayii meeqa ta'a yoo x gootanii kiris paayii kiroosiin gootan jechuudha. Kanaafuu paayii baay'isuu 30 gootan gaa paayii baay'isuu 30 digiriidha. Walqixxanii tahaa 180 digirii baay'isuu maalitti jechuudha xaa gootanii xaadha kan barbaadu deemnu over 180 over 180 digiriidha gootan jechuudha. 180 digiriidhaan dhaama xaan keenya walqixxanii tahaa meeqa jechuudha. Digiriin digiriidhaan dhaamti zeeroon zeeroodhaan dhaamti. Sadii takka meeqa sadii miti sadii takka miti 8 ta'u 6 jechuudha. Kanaafuu paayii over 6 taate jechuudha. Kun jalqaba kaasaa dhufnee xaan keenya jechuudha meeqa ta'e jechuudha paayii over 6 dha jechuudha. Barreeffamni asirra barreessu ifa galatoo baatus waan inni dubbatu irraa ifa isiniif ta'a jechuudha. Kana fakkaata jechuudha barattoota keenya. Gaaffii asirraa isin dhibu ni jira jechuudha. Kan negatiivaan jiru negatiivumaan keessan fakkeenyaaf 330 kan jedhu kana negatiiva 330 kan jedhu kana gaafa paayii jijjiirru jechuudha. Akkamitti jijjiirree jechuu dandeessanii gaafa paayii jijjiirtan booda negatiivumaan keessan jechuudha. Kanaafuu 180 digiriin walqixxanii tahaa paayii yoo ta'e negatiivni 330 digiriin paayii meeqa ta'a jechuudha. X gootan jechuudha. Kanaafuu cross gootanii xaa keenya kanaan baay'istan jechuudha. Negatiiva 330 keenya paayiidhaan baay'istan jechuudha. Bifa saniin baay'istanii gaafa deemtan ni argattan jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti xaa baay'isuu meeqa ta'e jechuudha. 180 digiriidha. Walqixxanii tahaa paayii taa'imsa negatiiva 330 digiriiti. Over 180 digirii over 180 digirii 180 digiriidhaan dhaama xaan keenya walqixxanii tahaa meeqa jechuudha. Digiriin digiriidhaan dhaamti zeeroon zeeroodhaan dhaamti. Negatiiva 33 paayii over meeqa ta'e jechuudha 18. Ni salphataa lakkoofsa kun. I think waan salphataa natti fakkaatu. Ni salphata sadii ni salphata. Kun sadii meeqa ta'a jaha kun sadii meeqa ta'a 10 kan ta'u. Kanaafuu negatiiva 10 akka paayii over jaha ta'a jechuudha. Kana gaditti hin salphatu jechuudha. Kanaafuu xaan keenya negatiiva meeqa jechuudha. Xaan keenya negatiiva 10 akka paayii over meeqa jechuudha. Jahaati jechuudha. Bifa saniin akkatti kaa'uu dandeessan jechuudha. Baay'ee salphaadha. Kana hafe hojjechuun jedhee yaada. Gaaffii ulfaatu qofa dalaginee keessa yaanee yookaan bira tarree gaarii ta'ee na mul'ateera jechuudha. Yeroo gubuun barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Waan ifa isinii ta'e irratti irra deddeebitanii immoo gaaffii baay'ee dalaguu danda'u qabdanis maaliif qormaataafis akkasuma irree keessan jabeeffachuufis jechuudha. Beekumsa keessan jabeeffachuudhaaf irra deddeebitanii hojjechuun dirqama keessan jechuudha. Irra deddeebitanii gaaffii baay'ee hojjechuun isinirra jira jechuudha. Isinii galullee bifa kanaan jijjiirtan jechuudha. Find the degree measurement of angle which of the following radian measurement qayyoo kun ammoo maal jechuudha digrii deebiftanii jechuudha. Digrii deebiftanii kana ammoo konverenshinii jalqaba kaasaa turre jechuudha. Gaaffii sadaffaa irra jiru konverenshinii paayiin tokko 22 irra 7 kan jenne san maal jechuudha paayiidhaa san kana fayyadamtanii jechuudha.
Anoo tichar gaa'ida irraas yoo kalaaluu barbaaddan ta'e bifa kana fakkaatee jechuudha. Gaafiin eedhaa kana ta'a biin ammoo paayi over siriidha ta'a bifa kanaan jechuudha. Qaama daleenii negatiiva 10 akka paayi over 6 ta'uu kana bifa kana fakkaatee jechuudha. Warroonni kaanis bifa kana jechuudha. Raadiyaanii karaa digirii konvershin godhu jechuudha. Kun ammoo digiriidha karaa raadiyaanii goone kun amma faallaa isaanii jechuudha. Akkuma lafa kaasaa turre fakkeenya baay'ee jedhamee ballee laalaa turre jechuudha. Kana deebisuun qabu asitti konverti godhuun baay'ee salphaadha jechuudha isiniifi. Bifa kana fakkaata jechuudha. Okay, kana fakkaatee jechuudha. Gaafiin sadaffaadhaan ayitiin eerra kan jiru kun dogongora fakkaatti. 700 osoo hin ta'in 900 taate jechuudha. Akkamitti taate kan jedhu ilaallume. Okay, akkuma ilaalaa dhufne egaa waggaa konvershinii dalaginoo asirratti 110 irra 7 raadiyaanii jechuudha. Raadiyaan reefni ni guddate fakkaata. 110 irra 7 raadiyaanii kana baay'isuu meeqaata jechuudha. 180 digirii 80 over 180 over paayi raadiyaaniidha jechuudha. Paayi maali? Raadiyaaniidha jechuudha. Kana jechuun gaa raadiyaaniin kun raadiyaanii kanaan dhaamaa jechuudha. Walii galee garuu ammoo paayiin tun meeqanni? Paayi tana jechuun 22 irra 7 jenne isn't it? Saniifuu bakka paayi tana 22 irra 7 gootan jechuudha. Kanaafuu 110 irra 7 baay'isuu jettaniin 180 irra 22 irra meeqaate jechuudha? 7 jechuudha. Raadiyaanii dhaabinte waan ta'eef jechuudha. Seera rispoorikaalii sanirra gaa waggaa dalayinu asiin kun rispoorikaal taate asitti 20 takka ammoo 22 asuma teesse. Kana jechuun maaliif as teesse? 180 irra takkaa hiruu 22 irra 7 jechuudha seerri kun. Kun asiin kana baay'isaa kun kana baay'isaa jechuudha. 22 takka baay'isaa 7 180 baay'isaa jechuudha. Bifa saniin akkas taate jechuudha. Kana gaa kutaa gaditti barattan waan ta'eef irra deddeebiin hin barbaachisu. Kanaafuu gaa irra deebinee barreessinu 180 irra 7 baay'isuu meeqa ta'e jechuudha. Rispoor gisee goonu rispoor kalgaafa goonu 7 baay'isuu 180 irra 22 ta'e jechuudha. Kun 7 torbaan dhaamte jechuudha. Agartanii 7 torbaan dhaamtu. Kanaafuu 18 lamatti meeqa taate? 9. Zeeroon ta'e ni jirti. 0 lamaaf meeqa ta'e? 0 dhaamre. Kanaafuu kun dhaamte jirti jechuudha. 90 asiin nuufee. Kanaas lamaaf meeqa ta'a? 10 kan ta'u 22 lamaaf meeqa ta'a? 10 akka ta'a. Okay, asuma asitti hin xumuriin hold on. Asumatti haa xumurru jechuudha. 10 takka meeqa geesse? Takkatti hin geessu. Amma as dhuftan 10 takkaaf takka geesse jechuudha. Agartanii 0 10 takkaaf 0 tti hin geessu. Kanaafuu kun 10 ta'e jechuudha. Kaasii kun 10 ta'e jechuudha. 10 takkaaf irree 0 10 takkaaf gaafa irru 0 hin geessu. Kanaafuu 10 ta'e jechuudha kaasii kun. Kaasii 90 baay'isuu 10 meeqa ta'a? Kaasii dhume waan ta'eef takka heertus baay'istus effektiin isiin fidin jiru. 10 baay'isuu 90 meeqa ta'a? 900 hin ta'u? 900 digirii ta'a jechuudha. Agartanii bifa sanii ta'uu danda'u qaba. Gaafiin isiin biirra jirtu immoo biirra jirtu 44 irra 7 jetti. Kanaas bifuma saniin deebisan jechuudha. Gaafii tun akka itti 900 dhufte isinii gala jee yaada jechuudha. 900 akka itti dhufte isinii gala jee yaada. Meeqa inni kakanname 110 irra 7 baay'isuu 180 asitti raadiyaan yoo jira jechuudha. Raadiyaan jechuun kana raadjaa baradhaadhaame 180 paayi over raad digiriidhaa bakka tana jira jechuudha. Raadiin raadiidhaan dhaama agartanii. Amma gaa 22 irra 7 jenne paayiin kun 22 irra 7 jechuudha.
Kanaafuu historical gaafa ta'u torba dhufteetiin 180 digirii baay'istee 22 dhufeeti isaan kan eeggataa jechuudha. Kanaafuu torbaan ta'uu babbaate sun tana hidhaamsitee jechuudha. Because torba hiruu torba takka waan ta'eef jechuudha amsoo jechuun waliif hiruu jechuudha karaa biraatiin. Kanaafuu asitti meeqaan nuuf jechuudha 22 nuuf jechuudha 22 lamaaf meeqatti gaa kudha takkan ta'u kudha 8 lamaaf sagalee jechuudha. 0 afaan mereessatti 0 tan 0 hiruu lamaa meeqa ta'a 0 kanaafuu 90 baqatan nuuf jechuudha. Asitti 90 nuuf jechuudha. Okay, gama gadi kanatti kudha takkaan nuuf jechuudha. Because 22 hiruu lamaa waan goone kudha takkaan nuuf. Asitti dhibbaa kudha takka hin jirtu. Kudha takkaan meeqa geesse takka geesse. Gama kanarraa fudhadhaadha. Kudha takkaan meeqa geesse takka geesse malee. Okay, 0 kudha takkaan meeqa gaa 0 ittiin geessu. Lakkoofsa feetanillee yoo 0dhaaf hirtan 0 lakkoofsa feetanii fi hirtan 0 maggaa jechuudha. Anamma duwwaa fuudhee duwwaa si kan duwwaa maal ta'a keenyaaf waan takka waan duwwaa ta'e tokko waan hoodha siin jee keenyaaf maal duwwaa si gaafre waan arganne jechuudha. Bifa sanii jechuudha 0 gaafa lakkoofsa feetanii firtan maal argattan 0 argattan jechuudha. Lakkoofsa 0dhaa gaafa hirtan waan difaayinidha jechuudha asirratti hunni beeku waan ta'eef 0 hiruu kuma takka 0 taha garuu immoo kuma hiruu 0dha kuma hiruu 0dha sirrii gaa keessatti maal jechuudha undefined jechuudha. Undefined jama jechuudha. Undefined jama jechuudha. Yoo maal ta'e yoo lakkoofsa 0dha. 0 lakkoofsa irra garuu 0 mataa jechuudha. 0 hiruu bileena tiliyeena yoonneen maal ta'e jechuudha 0 mataa jechuudha. Bifa san fakkaata. Bifa kana fakkaatee jira. Bifa saniin nu dhufee jechuudha 900 hin xumurree dubbiin nuun kute gaa'ii haa xumurru 110 kan kana asitti 90 nuuf enne because gaafa 18 lamaaf irree 9 lamaaf irree 90 arganne jechuudha. Gama kanaan meeqa kanneen torbaan baddee waan ta'eef asitti takka arganne kudha takkaaf jechuudha. Asitti kudha takkaaf gaafa jirru takka arganne kudha takkaaf gaafa jirru takka arganne kudha takkaaf 0 kudha takkaaf gaafa jirru 0 arganna. Sana booda jechuudha asitti kudhan baay'isuu meeqa ta'e kudhan baay'isuu 90 meeqa ta'a 900 jechuudha. Irra deebinee yeroo lama daliinee jabeessaa qabadha. Okay, gaafiin baarra kan jiru maal jedha? Baarra immoo 44 irra torba raadiyaanii jechuudha. 44 7 raadiyaan kan jiru kana bifa sanaan qabadhaadha 180 digirii over paayi raadiidhaan dhaamtee jechuudha. Raadii is cancelled by rad. Agartanii? Bifa kana ta'ee jechuudha. Kana immoo 22 irra torba jenne 22 irra torba jennee jechuudha. Kanaafuu bakki tun maal jechuudha baay'isuu akka baay'isuutti malee walqixa ta'ettanii fudhatinaadha. Bakki tun baay'isuudha jechuudha. Walqixa kan hin godhamuun baay'isuu jechuudha. San kudha takka jechuun asiin akkamitti raadiin achi dhaamsuu danda'ee jechuu dandeessanii akkasii miti kudha takka wanni kaaniin walqixa gadee barreessa kun asitti baay'isuudha. Bakki tun baay'isuudha jechuudha. Multiplicationidha jechuudha. Saniifuu jechaadha raadii dhaamsee jira torba gaafa achi dhayitii akkuma ilaalaa turre 22 immoo as dhufti agartanii ammoo paayiin tun meeqa jenne 22 irra torbaatiin jenne 22 as dhufti jenne sana booda jechaadha maal gootanii torba gaafa achi dhayite torba tun gama gubbaa baatee mere kana dhaamsite jechuudha agartanii 22 as jira gama gadii kana 22 jira jechuudha 22 meeqa jechuudha 22 lamatti meeqa kudha takka ta'u kudha takka ta'a jechuudha. Karaa salphaadhaan salphina kudha takka osoo hin godhin yoo wanni goone fakkeenyaaf 22 gaafa goone takka takka hin ga'u karaa gabaabaa yaanu because 44 asii qabna waan ta'eef jechuudha. 22 meeqa ga'a takka takka ga'a jechuudha gartanii karaa gabaabaa deemuu danda'u qabdan kan qormaata biyyoota sirriitti fakkeenyaaf saadhaan isin kan namaan ta'eef intaransii fa'aa qormaata maatirikii jechuudha gaafa fudhattan jechuudha
fakkeenyaaf amma asitti kudha takka yoo kana oofne illee dandeenya garuu ammoo lakkoofsa kaalkuleetarii fi kan osoo hin fayyadamin amma kudha takka baasuun ni ulfaata jechuudha booda gama dhumaa kanatti nutti ulfaachuu danda'a jechuudha. Ammoo karaa salphaadhaan 22 gaafa irraa takka geessi. Okay. 44 waan baqatanii jiruuf jechuudha 44 22 meeqa gaha lama gaha xumurree jirra jechuudha. Kana booda lama baay'isuu meeqa ta'e jechuudha 180 qofa gaafa gootan 300 fi meeqa ta'e jechuudha 300 fi 60 digriidha ta'e jechuudha. Bifa saniin kireetiif ta'uu danda'u jechuudha. Bifa saniin karaa salphaadhaan ofirraa deebisuu danda'u qabdan qormaata biqilessa earning equationiin isinii dhaloofte bifa saniin ofirraa deebisuu danda'u qabdan jechuudha karaa salphaadhaan karaa kamtutu deebisaa argachuu qofa osoo hin ta'in dursitanii argachuu danda'u qabdan jechuudha. Deebisaa argachiisan dursitanii argachuu danda'u qabdan jechuudha. Qormaata gaafii qofa osoo hin taane sa'aadhaas ni qoramtanii waan ta'eef jechuudha. Sa'aas ni qoramtan waan ta'eef jechuudha. Sa'aa ni qoramtan yookaan sa'aas konsiidar gootanii jechuudha. Gaafii takkaaf daqiiqaa takka kan waan ta'eef jechuudha. Bifa saniin hojjetan jechuudha barattoota keenyaa. Ammoo asirratti find radius barbaadaadha gaafii example 4 irra jirtu find radius dha jetti radius of circle in which central angle insa sartii intercept taate an arc of length is jennaan ammoo 10 centimeter khatee paayin keenya akkuma walaalaa dhufne 22 irra torbaa enne. Okay. Amma kun formulaa kan gaafachuu deemee jechuudha. Formulaa olii isaanii ilaallee dhufne jechuudha. Formulaa olii isaanii ilaallee dhufne L keenya jechuun teetaa times R kan jennisan jechuudha. Kan barbaadaa jemma maal jechuudha? R kana jechuudha. Raadiisii san barbaadaa jemma. Raadiisii san barbaada. Amma digirii tun kan namti tanas karaa kamitti deebifne jechuudha. Digirii nu kan namti tanas karaa raadiyaanitti deebifne jedhanii raadiin keenya kun nu kan namee mere bifa saniin deebifnee hojjennaa jechuudha. Raadiyaa amma barbaadamu maal jechuudha? R kana jechuudha. L equal to theta times maal jechuudha? R dha over theta gootanii thetaan dhaan dhaamti. R'n keenya ol qixxee ta'a L over theta dha jechuudha. Theta fi L R kan yoo kana isaaf iddoo jechuudha dandeessanii kunoo asirraa dhufe jechuudha. Asirratti kan isinii kan namee asirra laalla turre kunoo bifa kanaan asirra kan laalla dhufne asirra kan diraayivdi ta'e bifa kanaan jechuudha. Waa'ee kana viidiyoo darbee keessatti ilaallee turre. Ilaaluu dandeessan jechuudha warroonni hin ilaalin. Bifa sana jechuudha bifa sana formulaan sanii. Bifa kana fakkaata jechuudha formulaani amma 30 digirii teetaan teenya meeqa jechuudha saartiidhaa mire karaa paayii jijjiirtanii jechuudha. Akka paayii jijjiiruudhaaf karaa salphaadhaan akkuma ilaalaa turre meeqa taate isin paayii over 6 taatu paayii over 6 taati paayiin keenya jechuun meeqa inni 22 irra 7 jenne kanaafuu 22 irra 7 ni barreessanii gaafa barreessan meeqa ta'a jechuudha 22 irra 7 baay'isuu 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu 22 irra 40 meeqa jechuudha 42 jechuudha. Kun amma just teettaa teenya bifa sana jijjiirree jechuudha. Formulaan ammoo eenyurra eenyunne L over maal jechuudha teettaan jenne teettaan keenya kana jijjiirree jiraame kanaafuu 22 irra 42 kan nu kanname L'in keenya godha takka bifa kanaan rispoorikaalii gaafa gootan 42 baay'isuu 22 hiruu meeqa ta'e jechuudha godha takkaatti isin ditte hiruu baay'isuu godha takkaatti tuni kun godha takka jechuudha baay'isuu godha takka hiruu 22 ta'e jechuudha. Kanaafuu kana kudha takkaaf gaafa hir'uu meeqa gahaa lama gahaa kudha takkaaf meeqa gahaa takka geessii takka baay'isuu 42 meeqa 42 lama meeqa takka 42 lamaan meeqa gahaa jechuudha 20 takka jechuudha. Kanaafuu R'n keenya meeqa ta'a 20 takka ta'a jechuudha. R'n keenya 21 ta'a jechuudha 21 unit ta'a jechuudha.
Bifa kanaan inni garuu paayii hin jijjiirree jechuudha. Asirratti paayii hin jijjiirree digdami takka ta'a jechuudha. No, akkuma agartan digdami takka seentimeetira ta'a jechuudha. Digdami takka seentimeetira ta'a jechuudha. Digdami takka seentimeetira ta'a jechuudha. Paayii hoggaa jijjiirru. Paayii osoo jijjiiruu baannee hoo meeqa ta'a jechuudha. Kun asirratti konvershiniin kun hin jirtu ture jechuudha. Dirqama gaa paayii asirra nu kanneen jira jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu dandeessan jechuudha. Example 5. Minute hands of watch is 1.5 long dha jechuudha. Daqiiqaa takka tuqaa 5 dheerattee jechuudha saayitiin harkaa. How long does it steps move in 40 minutes keessatti dheerina meeqa hangam takka deemuu dandeessa ka jiru. In 60 minutes the minute hands of watch complete one revolution jechuudha. Daqiiqaa takka keessatti revolutionii takka fixxi. Saniifuu daqiiqaa 40 keessatti revolutionii meeqa fixxi. The minute hand turns siruu meeqa jechuudha. 2/3 of a revolutionii fixxi jechuudha. Kanaafuu gaa teettaan ta'a 2/3 times 316 yookaan immoo 4π/3 dha jedha. Kanaafuu required distance travel L is calculated by what? Maal gootan jechuudha 1. Paayii keenya argannee waan ta'eef jechuudha. Paayii keenya argannee waan ta'eef jechuudha. Maal goona takkitti takka time 1.5 times 4π/3 gaafa baay'istan 2π unity dha jechuudha. Bifa kanaan kitaabni keessanii ka'e if the arcs of same length into circle subtend angle akkanaa fi 65 and 210 at the center find the ratio of their radii. R1 R2 jedhee ka'e B radian to circle jedhee ka'e it gives that 65 degree jechuun pi over meeqa ta'e jechuudha. Pi over 180 baay'isuu 65 jechuudha. Akkuma jalqaba lakaasaa fi ilaalaa turre ka 65 meeqa jechuudha 13 hoggaa baay'isanii salphistanii keessan 13 pi over 36 isinii dhufa. Ka 200 bifuma saniin pi over 180 baay'isuu 210 baay'isanii kana isinii dhufa jechuudha. Kanaafuu let jennaan LB the length of each of the arc jennu tokkoon isaanii L'n kun wal qixa haa jennuun ka R1tis ka R2tis R2n kami ka 210ti R1n ammoo ka 65 kana jechuudha. Waliigalee saniifuu which gives the L'n keenya jechuudha. R'n keenya kana fakkaatee L'n keenya wal qixa jechuun kanaafuu isaan lameen kana wal qixxeessinee bifa saniin jechuudha ratio isaanii keenya jechuudha. Asirratti kitaabni keessatti isin kaa'ee jedhanii barreessan jirree fi L'n keenya waanii fi L'n keenya tuudha wal qixa jechuudha. Kanaafuu L'n keenya jechuun maal jechuudha teettaa times R'dha mire L1 fi L2 wal qixa waan ta'eef ka L1dha teettaa 1 R1 L2 no teettaa 2 R2 dha jechuudha. Kanaafuu teettaa 2 sirraa baafannee nu kan namta jirti waan ta'eef jechuudha. Isis meeqa goone paayi over 180 baay'isuu tanuu kan namisanii jechuudha. Ka 65 fi 210 nu kan nisanii baay'isnee asitti argannee turre kana jechuudha. Asitti argannee turre kana kanaan baay'isnee arganne kana jechuudha. Sana booda jechaadha L'n keenya wal qixa waan ta'eef jechuudha. Isaan hunda wal qixa gooneetuma sanboota bifa reeshootiin gaafa keessan L1 keenya reeshoo jechuun akkuma fraactionity over R2ti. Kanaafuu
ratio for acute angle as the ratio of sides of right angle triangle. We will now extend the definition of trigonometric ratio to any angle in terms of radian measures and study them as trigonometric function ila jechuudha. Kajedhu isinii kanname asitti hypothesis opposite fi adjacent kajedhu kutaa gaditti waa'ee Python theorem kajedhu laaltan jedhee yaada. Kun isiniif haaraa miti. Halaallu garuu asitti akkatti isiniif kaa'ee tan akkatti isiniif kaa'ee wanni isaa beekamte jechuudha. Angiliin isaadha jechuudha. Angiliin isaa bakka tanatti before angiliidhaan jiru opposite jennaan. Angilii before angilii kajiru akkatti kajiru kana opposite jennaani. Ammoo digirii 90 dura jiru kanaan hypothesis dha jechuudha. Digirii 90 dura jiru kanaan hypothesis jennaan. Sararuma qofa kaawwachuudha. Asirrattis amma akka barbaadetti kaasu kana fadhu jallisee fadhu gubbarraa naa kaasu fadhu hara fadhetti kaasu isin wanni isinirraa eegamu teettaa yoo jiraatte as yoo digirii 90 jiraatte as dura ka jiru digirii 90 dura jiru kun hypothesis dha jechuudha. Ka digirii 90 dura jiru hypothesis dha. Ka as dura jiru immoo maal jechuudha? Opposite dha. Kan raafe immoo adjacent dha jechuudha. Waliigallee hypothesis digirii 90 dura jira. Teettaa dana dura jiru immoo opposite dha. Kan raafe adjacent dha. Hypothesis dura ka jiru digirii 90 dura jiru hypothesis dha. Digirii 90 dura ka jiru hypothesis dha. Teettaa fuula duraan ka jiru maal jennaan opposite dha. Kan raafe adjacent dha jechuudha. Kun ifa gala jeeyyaadha. In figure 4.6, for a given right angle triangle is the side which is opposite to the angle. Angle garte triangle san irraa ka jiru opposite dha ennaan je. And it's the longest kayennu namo sarara dheeraa kayennu. Hypothesis maali dheeraadha. Dheeraan kun hypothesis jennaan. Karaa biraatiin kun amma asitti x ta'ee kun y ta'ee fakkeenyumaaf isin jee x fi y irraa dhiifnu fakkeenyaaf kun c ta'ee kun b ta'ee kun a yoo ta'e maal jechuudha? A square plus b square wal qixxee taha c square jechuudha. C turra guddaadha jechuudha. Isaan ida'amni isaanii kun c kana ta'a yookaan hypothesis ta'a jechuudha. Yookaan immoo opposite square adjacent square wal qixxee taha hypothesis square ta'a. Agartanii bifa isaan jechuu isaati jechuudha. Kanaafuu dheeraan hundarra dheeraadha maali? Triangilii keessatti hypothesis jechuudha. Okay, kana fakkaata. For the angle marked by theta in figure 4.6 a keessatti kan mul'atu AC is side opposite to angle isa theta sanirra opposite argamte jechuudha. Kunoo kanuma baana jechuudha. Asitti irra jiru jedhee AC maal jechuudha? A fi AC qayyoo kana fakkaata. Asi fuula isii duratti argamaa jechuudha. Kanaafuu opposite jedhamaa jechuudha. Kana jechuu isaati. Angiliidha BC ammoo adjacentidha. Tu angilii kanatti adjacentidha jedhamu akkuma agartan kun adjacentidha jechuudha BC. Kanuma fakkaata kanuma ibsu deema jechuudha guututti. Okay, 4.2.1 irratti maal jaa saayinii kosaayinii taanjenti function jedhamu. Isaan kun function dha jechuudha. Saayinii maali? Kosaayinii maali? Taanjenti maali? Saayiniin opposite over hypotenuse dha. Saayiniin opposite over hypotenuse. Hypotenuse. Cosine adjacent over hypotenuse.
Trigonometric functions are originally used to related angle of a triangle to be the length of side of triangle. In this section, some uppercase letter in jechuudha donated vertex of triangle in the measure the corresponding angle jechuudha qubeeleen gurguddaan kun bakka qabuuti vertex bakka buuti jedhe vertex triangle isan bakka buuti isaanis measure mala godhuudhaaf jechuudha corresponding angle wal fakkaatan mala godhuu fi measure godhuu fi the same lower case in akkuma wal fakkaatee jechuudha akkuma wal fakkaatutti warri qubee xiqqaadhaa immoo maal bakka buuti jechuudha edge xarafoota jechuudha yookaan moggaalee triangle san and it is length san bakka buutee jira no wait show alpha beta gamma kennu jechuudha kana fakkaata right angle triangle hypotenuse HAB is said that connect two acute angle. The side adjacent to A is said to be of the side of the triangle that connect theta to the right angle. The third side alpha BC is said to be opposite to alpha. If angle alpha is given, then angle alpha then all sides of right triangle are will define up to scaling factor percentage kana fakkaata jechuudha sine cosine tangent function bifa kanani opposite side to A gartee A kanarra theta kana jechuudha bifa kana angle asii kanarra opposite argamu maal jechuudha faallaa isaa kana argamu opposite dha Kamo degree 90 kana duratti argamu hypothesis da karra hafe mo adjacent dha opposite side to theta over hypotenuse side to theta da hypotenuse ila jechu isa kanarra bifa kanaan barreeffama kana jechuun A over maal jechu H jechu karaa biraatiin yookaan immoo BC over AB dha jechuudha. Akkuma asirratti agartan saayiniin kana fakkaata. Saayin alfaan adjacent side to alpha over hypotenuse side to alpha. Yookaan immoo kana jechuun maal jechuudha? Adjacent jechuun kana hin nimi. AC over AB dha jechuudha. AC over AB yookaan immoo B over H taate jechuudha. Kana fakkaati. Ammoo tan teetaan ammoo isaanuma kana yeroo walii ta'e jechuudha. Qabu sin divided by cosine jechuudha. Maal jechuudha? Teetaan taaniin tan alfaan wal qixxee ta'a maal jechuudha? Tan alfaan sin alpha over cosine alpha. Sin alpha jechuun maal jechuudha? Opposite over hypotenuse hin jenne. Cosine adjacent over hypotenuse dha jechuudha. Kanaafuu reciprocal gaafa ta'u asiin dhuftee tun as dhufti tun asiin dhuftee as dhuftee jechuudha. Hypotenuse dhaama. Kanaafuu taaniin teenya maal jechuudha? Opposite over adjacent dha jechuudha. No, bifa kana fakkaata opposite over adjacent. Opposite kana adjacentin kana jechuudha. Kana yeroo kana jechuudha. A over B yookaan immoo BC over AC dha jechuudha. BC over AC kana fakkaata. Value example 1 ila jechuudha. Find the value of trigonometric ratio of angle theta kan jennuun in figure 4.8 keessatti kenname where P 5, 12 jechuudha is point
on terminal side of theta dha jechuudha. Terminal side theta irratti kan kenname akkuma beektan gaa x y jechuudha karaa biraatiin kun x in keenya maal jechuudha 5 dha. Wanni keenya immoo y keenya immoo 12 dha jechuudha. No figarii tanarratti akkuma isin kenname jechuudha. X keenya 5 dha akkuma asirratti agartan y keenya immoo 12 ta barbaadu deemnu immoo keenya tami tana jechuudha. Akkuma kaasaa turre gaa sararri hypothesis dha maali dheeraadha jenne. Kanaafuu isaan kana square isaan kana square kana square ta'en. Kanaafuu kan argamin kana x yoo goone x square wal qixani ta'a maali jechuudha 5 square plus 7 12 square gootan jechuudha. Agartani kanaafuu kun 25 square 5 square gaafa gootan kun ammoo 144 jechuudha. Yoo 12 square gaafa gootan gaafa walitti dabaltan meeqa jechuudha 25 9 6 takka jechuudha. Kanaafuu x square jechuudha. Gatiin x keenyaa maal jechuudha kana square root jala gaafa keessan positive katee fudhattanii meeqa ta'a jechuudha. I think 13 ta'a. 13 ta'a jechuudha. No akkuma kitaabni keessa irratti isinii kaayamee 13 ta'a jechuudha. Kudhasadi deemere amma gana ham arganne jechuudha hypothesis arganne gana maa barbaadaa jenni ratio barbaadaa jenni. Ratio jechuun kanaafuu saa'in teettaa jettaniin gaa wal qixxanni tahaa maal jechuudha opposite over hypotenuse hin jenne hypotenuse keenya meeqa 13 arganne eessatti kun 13 mire kanaafuu 12 irra yookaan maal jechuudha fuula kanaan jiru opposite deemnee mire over meeqa jechuudha 13 jechuudha. Inni tokko kana cosino cos theta meeqa ta'a adjacent over hypotenuse. Hypotenuse keenya 13 adjacent keenya kan namee mire xaarra kan jiru 5 dhaan over 13 jechuudha. Tan theta no tan theta kun ammoo maali opposite over adjacent dha jechuudha. Kanaafuu 12 irra meeqa ta'e jechuudha 15 jechuudha. 12 irra 5 jechuudha. 12 irra 5 gootanii no kitaabni keessanitti bifuma kanaan isinii kaa'ee asirratti ilaaluu dandeessan jechuudha. No asirratti 12 irra 13 5 irra 13 12 irra 5 jechuudha kanaan kaa'ee jechuudha. Okay, bifuma kanaan jechuudha exercise 4.4 gaafa hojjetan evaluate the sine, cosine and tangent of angle theta if theta is in standard position keessa gaafa jiraatan it is terminal side contains the terminal side isaa wanni keessa qabu maal jechuudha given point in x fi y dha jechuudha. X fi y isin kanname jira irratti kan isin kanname immoo fakkeenyaaf 4 meeqa jechuudha 4 3 dha isin kanname kana jechuun x keenya 4 dha y keenya 3 dha jechuudha. Akkuma beektan gaafa wanni kaaftan jechuudha triangle gaafa kaaftan akkana gootanii asiin gaafa gootan kun asiin immoo wanni kan isan ta'e jechuudha digrii 90 ta'e asitti teettaa yoo ta'e fuula duraan jiru opposite dha jennee. Kanaafuu asiin maal jechuudha akkuma beektan gaa asirratti gaafa wanni kaaftan coordinate gaafa kaaftan asitti x ta'e asii y qoolii kun y mire saniifuu kun 4 yoo ta'e y keenya 4 yoo ta'e bifa kanaan 4 yoo ta'e xaan keenya immoo 3 yoo ta'e xaan keenya 4 ta'e jechuudha. Asirratti kan kanname xaan keenya xaan keenya 4 ta'e 3 ta'e sorry waan keenya yaan keenya 3 ta'e xaan keenya immoo 4 yoo ta'e kan barbaannu maal hypotenuse kana jechuudha kun hin jiru. Kanaafuu kana square idoo kana square waqtii kana square hin jenne kanaafuu 4 square plus 3 square waqtii tahaa square yoo qabu c square yoo qabu qubee barbaadan jechuudha. C square inni keenya 4 square meeqa 16 idoo 3 square no sagalii meeqa ta'a 25 ta'u 25 c square. Kanaafuu siin keenya meeqa jechuudha ruutii eelaa gaafa baaftan
siin keenya wal qixanii tahaa maal jechuudha 5 tahaa jechuudha. Seera herregaa keessatti ruutii elaa gaafa 25 baastan positive or negative 5 taame saniifuu wanni amma haa fudhachaa jirru positive nambarii keenya jechuudha. Positive fudhannaa jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Bifa kanaan akkatti hojii dandeessanii maal jedheenni saayinii fi kosaayinii godhaa jedhee eegamma kan argattan booda eegaa gatii kan argattan booda kana saayiniin keenya meeqa jechuudha. Saayin teettaan keenya opposite over hypotenuse. Kana jechuun oppositiin keenya maal nu kenname? Eenyu oppositiin keenya? 4 jechuudha. 4 over meeqa ta'e jechuudha? 4 over 5 jechuudha. Kana 5 arganne ree 25 goonee square kila baafne 5 arganne. Kosaayiniis bifa saniin adjacentidha. Kosaayiniin teettaan adjacentiin keenya meeqa jechuudha? 3 over hypotenuse of 5 dha. Taaniinuu meeqa jechuudha? 4 over 3 dha jechuudha. Because opposite over adjacentidha waan ta'eef jechuudha. Eenyu taaniin wanni isin jechaa jiru kanarraa isiniif gala barreeffamni asirratti ifa gala ta'uu baatus barreeffachaa na hordofuu dandeessan jechuudha. Warri ifa hin taane barreeffamni mul'atu warreechaa jirtan jechuudha. Taaniin keenya jechuun akkuma kaasaa turre opposite over adjacentidha. Adjacentii fi oppositiin nu kennamee jira jechuudha. Oppositiin keenya ka xaarra jiru, adjacentii keenya ka ammoo maalirra jiru jechuudha. Ka waayirra jiru jechuudha. Akka tiriyaangilii nuti kaafnee sanitti jechuudha. Bifa saniin kanneen hafanis hojjechuun isin hin dhufu jechuudha. Okay, gaafiin baarra jiru immoo ka irra jiru gaa hojjenne ka afur eenyu dhaabbata inni xaadha. Waayin eenyu dhaabbata? Siriidha jechuudha. Siriin waayiif dhaabbattee jechuudha. By the way asirratti wanni takka tanan isin himuu barbaadu maali? Saayinii fi kosaayinii hoggaa jettan kana maal jechuu keessanii jechuu dandeessan. Saayinii jechuun asumarraa jabeessanii akka qabdan saayin jechuun waayii jechuu karaa biraatiin. Koos jechuun ammoo x jechuudha. Kana jechuun saayiniin gatii waayitii, koosiin ammoo gatii x ta'e jechuudha. Kana jabeessaa qabadha. Koosiin gatii x, saayiniin gatii waayitii. Hold it tight. Jabeessaa qabadha jechuudha. Asumarraa saayiniin waayiidha, kosaayiniin ammoo x dha jechuudha. Bifa saniin gaa sanirra dhaabbannee amma yoo asitti kana diroo itti qaqqoom ta'e gatii waayiin keenya eenyu? Waayiin keenya 8 jechuudha. Waayiin oloodhaa bire yookaan vertikaalii. Xiin keenya immoo horizontaalii 6. Kanaafuu maal jechuudha? Kanaafuu asirratti jechuudha as dhuftee jechuudha wanni hin teenya teettaan teenya. Kanaafuu before teettaa kan jiru opposite hin jenne. Kanaafuu saayin teenya wal qixxee ta'a maali? Saayin teettaan teenya wal qixxee ta'a 8 irra meeqa jechuudha? Hypotenuse. Hypotenuse arganne garuu bakka tana C ja'a barreessa. Bakka tana kan argachuudhaaf ammoo maal gootan? Seera maaliif fayyadamu? Seera iskeerii sana fayyadamtanii paayitoograam teoromii fayyadamtanii jechuudha. Seera paayitoograam teoromii sana fayyadamtanii 6 iskeerii ida'uu 8 iskeerii wal qixxee tahaa C iskeerii jettaniin. 6 iskeeriin 36. 8 iskeeriin 64. Walirra gaafa hidhaatan 100. 100 wal qixxee tahaa C iskeerii. 100 wal qixxee tahaa C iskeerii. Iskeeriitti ala galchitanii C'n keenya meeqa ta'a jechuudha? C'n keenya wal qixxee tahaa 10 ta'a jechuudha. Kanaafuu hypotenuse keenya meeqa ta'e 10 ta'e jechuudha. Kanaafuu jechaadha
kun kudhanii jechuudha. Kun akkuma nu kannamee jiru 8 6 jechuudha. Bifa san irra dhaabbatanii gaa saayinii jechuun maal jenneema? Saayin teettaan opposite over hypotenuse dha jenne. Kanaafuu jechaadha maal jettanii barreessan jechuudha. Kanaafuu fuula teettaa jiru kun meeqa? Eenyuun opposite jenneemi. Kanaafuu 8 irra meeqaffaa jettan jechuudha. Fuula yookaan fuuldura right angle jiru kun asiin ka jiru kun hypotenuse jenne. Hypotenuse 10 arganne kanaafuu 8 irra 10 jettaniin. Bifa saniin saayiniinis kosaayiniinis bifuma saniini. Kosaayiniin bifuma saniini jechuudha. Kosaayiniin kosteettaan hojjetanii ta'a maal jechuudha? Adjacent over hypotenuse jechuudha. Adjacentiin keenya meeqa? Nu kannamee jira 6 irra meeqaffaa 10. Taan teettaan keenya saayinii hiruu maal jechuudha? Kosaayinii jechuudha. Kana jechuun 8 irra meeqaffaa jechuudha? 6. Eenyu? Taan teettaa. Bifa kanaan afaanis kanneen afaanis hojjechuun ni dandeessan jechuudha. Baay'ee salphaadha. Asirraa wanti isin adda baafachuu qabdan saayinii jechuun y jechuudha. Kosaayinii jechuun immoo x jechuudha. Jabeessaa qabadha. Wanni kun waan isin jalaa haftuu miti. Fankoon gaafa seenne bal'inaan kan laltan ta'a. Jabeessanii qabattan ammarraan isin jedhamu barbaada jechuudha. Gaafii lammaffaa. Find the values of trigonometric ratio of angle A in figure 4.9 keessatti kakannamu. Kana asii kana nu barbaada jedha. Asii kana egaa barbaadan booda trigonometric ratio barbaadan jechuudha. Kanaas asii kana barbaadan jechuudha. Kun takka nu kanname kun root 3 nu kannamte kun takka nu kanname asii kana barbaada jee. Kana jechuun gaa fuula dura kanaan jiru maal jenne hypothesis jenne. Kunis bifuma saniin hypothesis jechuudha. Kan argamani saniifuu hypothesis bakka tana barbaadan jechuudha. Hypothesis isa kana barbaadan jechuudha. Kanaatis bifuma sanii hypothesis barbaadan san booda trigonometric ratio barbaadan jechuudha. Hypothesis barbaaduudhaaf akkuma gara fi ilaalaa turre. Hypothesis is the longest length qabu. Saniifuu isa san hypothesis kana fakkeenyaaf amma moggaafnu. Amma kana L yaa jennuuni kana B dha jennuuni. Kana square ida'uu kana square 1 square plus 1 square wal qixxaate taha L square jettaniin. Kana jechuun 1 square maali waani? Kanaafuu 2 plus L square. Kanaafuu square itti gaafa galchitan L keenya meeqa ta'a jechuudha? L keenya wal qixxaate taha maal jechuudha? Root 2 dha ta'a jechuudha. Root 2 dha ta'a jechuudha. Root 2. Kaasii kunis bifuma saniin kana square gootanii walitti dabaltanii square itti galchitan jechuudha. 1 square 1 taati plus root 3 square meeqa taati 3 taatu. Kanaafuu walitti gaafa dabaltan 4 taatu 4 root jala gaafa baafnu meeqa ta'a 2 ta'u. Kanaafuu gatiin teenya qabaa kana 2 taati jechuudha. Bakki tun 2 taati jechuudha. Kanarraa kan ka'een asitti kun root 2 dha kun 2 dha. Kosaayinii fi saayinii teettaa inni keenya trigonometric ratio barbaaduun kana booda nu dhibuu jechuudha. Egaa gatii jara kana arganne gatii hypothesis arganne kana root 2 jenne. Kana root 2 kana 2 jechuudha. Sana booda saayin jettaniin gaa. Saayin teettaan opposite over hypothesis jechuudha. Opposite jechuun kun amma teettaadha. Hafuula isii kana duraan jiru jechuudha. Waan jechuusan waan over jettaniin gaa. Kana immoo triangle digirii 90 uumtu kana fuula duraan jiru eenyu hypothesis jechuudha. Kanaafuu root 2 dha jettaniin gaa. Okay. Koosii isa kana gaafa barbaadan koos teettaan isaadha. Adjacent over hypotenuse dha jechuudha. Karaa fi hypotenuse dha jennee adjacent jennee. Kanaafuu 1 over maal taate jechuudha? 1 over root maal taate? Root 2 taate jechuudha kunis. 1 over root 2 dha. Okay, kosaayinii teettaa gaafa barbaadan maal jechuudha? Saayinii yeroo taanii gaafa barbaadan saayinii yeroo kosaayinii jechuudha. Kanaafuu wanni keenya meeqa ta'a jechuudha? Taaniin keenya asirratti taan teettaan keenya takka ta'a jechuudha.
bifa kana fakkaataa gaafiin isa figariin isa lammaffaatunis bifuma sanii hojjetan jechuudha. It is just a piece of cake baay'uma salphaadha. Kana hojjechuun isin inni bugaa'e. Gaafiin as keessaa kanaa fi kanaan wal fakkaatiin ulfaata jee yaadu I think hin jirtu na fakkaata. Kanaas bifuma saniin hojjetan jechuudha kunoo kaasirraa kana jechuudha. Asirratti keenya amma gaafii sadaffaarra jirtu kun Almaz wants to find the value of x in a given triangle MNO kayenno kana keessatti keessaa x barbaadee jechuudha. Akkamitti Almaz gargaarta yoo kosaayiniin cos theta 1/2 ta'e jechuudha. Cos theta jechuudha asirraa waa hedduu baafanna jechuudha. Cos theta qajeeluu kanarraa cos theta keenya 1/2 dha qajeeluu kanarraa waa lama baafanna waa lama arganna jechuudha. Isinis adjacent fi hypotenuse qajeeluu arganna jechuudha. Kanaafuu cos theta keenya adjacent over hypotenuse gaafa ta'e adjacent keenya meeqa takka hypotenuse no lama jechuudha. Artanii kanaafuu hypotenuse lama jechuudha. Kanaafuu jechuudha asirraa wanni argannu adjacent fi hypotenuse argannee jira. Asirratti ammoo hypotenuse ni jira. 5 hypotenuse. Kaasirratti nu gaafate maali x kan. Kanaafuu dirqama maal beekuu nu gaafate jechuudha. Teettaa tana gatii teettaa tana beekuu nu gaafate jechuudha. Teettaa asii tana beekuu meeqa teettaan tun kajabu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Teettaa tana beekuudhaaf maal goona asirratti cos teettaan keenya wal qixanii tahaa 1/2 dha jechuun maal jechuudha teettaan keenya gaafa jennu bifa kanaan keenyaa jechuudha. Kanaafuu jechaadha teettaa wal qixanii tahaa cos 1/2 kennuun kun meeqa taati 60 taati jechuudha. 60 teettaadha taati 60 digirii taati jechuudha. 60 digirii taati jechuudha. Kun amma digirii si argannee jirra jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha asirratti wanni nuti gaafatamne xaa kanaa miree xaa gaafa jennu maal yaamaa jirreen karaa biraatti irree fundana yookaan isin ibsu koosii yaamaa irraa jechuudha. Kanaafuu koosii fayyadamne. Okay. Eega digirii arganne koosii fayyadamne jechuudha. Koos digirii argannee jirra. Digirii asirraa digirii arganne kunoo taasiin nu kanneen 1/2 asiin nu kanname tanarraa maaliif nu fayyaddeesin digirii argachuudhaaf nu fayyadde kun akkuma agartan digirii asirraa arganne. Digirii meeqa jechuudha digirii 60 asirraa arganne. Ganaa kana booda jechuudha xaa barbaada eega jee booda maal barbaadna karaa maaliif dhufne inni karaa koosii dhufne. Silaa waa'ee barbaadaa nu jee karaa maaliif dheeyne jechuudha karaa saayinii dheeyna. Kanaafuu koosii gaafa barbaadnu koos teettaa wal qixanii tahaa jettanii egaa x over maal jechuudha hypotenuse. Hypotenuse nu kanname jira. Eenyu hypotenuse keenya asirratti 5 jechuudha nu kanname. Yoo ilaaltanii jiraattan asirratti where is it 5 nu kanname jechuudha. No 5 nu kanname jechuudha. 5 nu kanname saniifuu 5 gootan jechuudha. Kanaafuu digirii argannee jira kunoo teettaan teenya 60 jenne cos 60 digirii wal qixanii tahaa jettanii egaa xaa over x over meeqa jechuudha. X over 5 gootan jechuudha. Cross gaafa gootan xaan keenya wal qixanii tahaa 5 times cos 60 gootan. Cos 60 jechuun meeqa jechuudha? 1/2 hin jenne. Kanaafuu 5 over 2 dha taate jechuudha. Gatiin maaliiti? Gatiin xaa keenyaa. Gatiin xaa keenyaa 5 over 2 taate jechuudha. Gatiin kun 5 over 2 taate. Kana fakkaata akkuma laalaa jirru jechuudha. Kana amma calculate all example lammaffaadha jechuudha xumurree jirra. Exercise xumurree jirra jechuudha. Calculate all angle and side if hypothesis ada. Hypothesis ada gaafa right angle triangle ABC dha is equal to 5 gaafa. Kana jechuudha amma bakki tun 5 gaafa taate jechuusaati. Kana jechuun gaa maal jechuudha asirraa teettaan nu kannamee jirti. Teettaan teenya nu kannamte jirti. Maal barbaadaa nuun garuu angilii barbaadaa jira. Calculate angle and the side of hypothesis.
in right triangle isaa gaafa kana ta'e jechuudha. Kanaafuu amma kaasii kana barbaadu sin dhibu adjacent kana barbaadu sin dhibu jechuudha. Maaliif kaasii kana barbaaduudhaaf hawaayii barbaaduudhaaf saayinii fayyadamna ka x barbaaduudhaaf ammoo maal fayyadamna kosaayinii fayyadamna. Kos jettan hingaa kos teettaan meeqa 90 jenne 30 inni jenne 30 digirii wal qixxee tahaa jettan hingaa waqtii tahaa x over hypothesis dha. Hypothesis keenya meeqa 5 ideen. Kanaafuu cross by cross gootanii 5 gaafa gootan meeqa ta'a jechuudha. Kana gaafa criss cross waliin gootan kana adamsinume x keenya meeqa ta'a? X keenya wal qixxee tahaa cos 13 times 5 taati jechuudha. Xaan keenya kana ta'a jechuudha. Xaan keenya kana ta'a. Kanaafuu jecha waggaa salphitan cos 13 root 3 over 2 times 5 idee jechuudha. Bifa kana fakkaatee jechuudha. Gatiin xaa keenya hamaaliitee jechuudha kun ha xaati jechuudha. Hawaayii barbaaduudhaaf karaa koosii saayinii dhuftan jechuudha. Saayiniin 13 wal qixxee tahaa maaliitee jechuudha. Y over hypotenuse jechuudha. Hypotenuse keenya nu kannamee jira. 5 idin jenne hypotenuse keenya 5 idee jechuudha. Akkuma asirratti equal to 5 nun jechuudha. Kanaafuu hypotenuse keenya 5 gootanii jechuudha. Kanaadhaan sinu kanaafuu y keenya barbaadu deemnaa jechuudha. Hypotenuse keenya 5 dha. Sin 13 1 over 2 dha jechuudha. Criss by cross gaafa gootan meeqa ta'a jechuudha. Y keenya wal qixxee tahaa 5 over 2 dha jechuudha. Bifa saniin akkatti barbaadan jechuudha. Baay'ee salphaadha. Akkuma kitaabni keessan asirratti isin kaa'ee salphisee kaa'ee root 3 over 2 times 5 yoggaa salphisee kaa'u 2.5 dhufeefi bifuma saniin 5 bifuma saniin kaasii kun jechuudha. 2.5 kan dhufe 5 divided by 2 dhaaf gaafa godhu jechuudha. Ammoo root 3 over 2 times 5 gaafa godhu bifa kanaan salphatee fi kaa'ee jechuudha. Akkuma asirratti agartan kan kosaayiniidha. Kosaayiniitis bifuma saniin kaa'ee kitaabni keessaniis. Okay, gaafii exercise 4.5 intu maal odeessite diroo. Isinis gaafuma dalagne kana wajjin wal fakkaattee jira. Baay'ee takka salphaadha. It is easy peasy. Baay'ee salphaadha. Amma gaafiin isaa lammaffaa kunis waa'ee maal isin gaafatti? Ali wants to find the exact length of shadow. Gaaddidduu isaa san sirrumatti beekuu danda'uudhaaf barbaadee jechuudha dheerina isiidha. 15 meter line the angle of elevation of the sun is gaafa aduun jechuu angiliin isiidha 60 irra taate what is the length of shadow cost kan jedhu barbaadee jechuudha. Kanaafuu asirratti maal jechuudha x barbaadee inni adjacentiidha jechuudha. Kanaafuu maal fayyadamna jechuudha. Kanaaf adjacentiidha maal fayyadamna inni hypotenuse nu kannamtee jirti jechuudha. Opposite jechuudha. Opposite nu kannamtee jirti asirratti kan barbaachisu eenyu x barbaadne jechuudha. Adjacent barbaadee saniifaa hypotenuse barbaaduudhaaf salphaadha jechuudha. Asirratti opposite waan nu kannameef saayinii fayyadamna. Saayin teetaa waqtii taa maal jechuudha. 15 irra waa'idha waan ta'eef gatiin kun gatii waa'idha waan ta'eef hypotenuse illee hypotenuse hin jiru x yaa'ennuuni yookaan l yaa'ennuuni mee criss by cross gaafa gootan teettaan nu kannamte 60 inni sanboota l keenya meeqa ta'a jechuudha 15 baay'isuu saayiniin 60 meeqa taate jechuudha root 3 over 2 taate. Bifa kanaan argannee jechuudha gatii maaliiti gatii hypotenuseedha. Kanaaf sanboota kana barbaaduun maal barbaaduun nu dhibuu jechuudha. Adjacent barbaaduun nu dhibuu jechuudha. Adjacent jechuun maal jechuudha xaarra jiru kana jechuudha. Because cos teetaan waqtii tahaa adjacent yookaan x qayyannuun jechuudha. X over hypotenuseedha jechuudha. Hypotenuse keenya argannee jira kun asirratti qabarreeffama kana 15 baay'isuu root 3 over 2 dha jechuudha.
Kanaafuu xaa keenya wal qixanii tahaa maal jechuudha cos 16 meeqa taati? Cos 16 1/2 dha times wanni keenya kanaan baay'isuudha jechuudha 15 root 3/2 dha. Waggaa keessan 15 root 3/4 hungatii xaate jechuudha. Hangana takka dheeratti jechuudha. Gaaddittuun isaa hangana dheeratti jechuudha. Gaafiin isaa sadaffaadha kana fakkaata. Gaafii isaa lammaffaadha jechuudha. Gaafiin isaa tokkoffaadha nu taallee tokkoffaa maal jedhaa? Calculate all angles and sides if hypotenuse of an isosceles right angle triangle ABC is equal to 4. Amma asirraa isosceles jechuu kun isinii garuu danda'u qaba. Isosceles jechuun gaafa triangle san saayidiin gam lameenii wal qixa ta'e jechuudha. Saayidiin gama lamaanii wal qixa ta'e. Kana jechuun maal jechuudha? Aangilii isaanii wal qixa jechuudha. Akkuma beektan triangle ida'amni triangle Aangilii isaan achi keessa jirtu 180 bare gama tokkoyyuu 90 ta'e gama kaaniin meeqa jechuudha? 45 jechuudha. Isin titti. Bifa kana fakkaata jechuudha. Kanama ibsu barbaadeeti. Okay, maal ibsu barbaade jennu? Hypothesis isaa nu kanneen jira. Hypothesis isaa 4 isiniin jedhe. Kanaafuu hypothesis isaa kun 4 jechuudha. Kun x kun y jennu. Kanaafuu x square plus y square wal qixanii ta'a maal jenne? 4 square jenna. Kanaafuu maal jenne? Isosceles keessatti x fi y wal qixanne. Kanaafuu saayidiin kunii fi saayidiin kun wal qixa jechuudha. Akkuma mallattoon tun wal qixxummaa agarsiiftu jechuudha. Kanaafuu bakka tan x takka y godhuu danda'u qabna jechuudha. Xaa goonu fakkeenyaaf. Xaa square plus xaa square meeqa taate? 2 meeqa taate? Yaadaabsinu. Xaa square plus xaa square meeqa taate? 2 xaa square hin ta'u plus 4 square taate jechuudha. 4 square jechuun meeqa jechuudha? 4 square jechuun 16 jechuudha. 2 over 2 goota. Kanaafuu xaa square keenya wal qixanii tahaa meeqa jechuudha? 8 jechuudha. Kana jechuun ruutii eela galchitanii kanaas ruutii eela galchitan gatiin xaa keenyaa meeqa ta'a jechuudha? 2 root 2 dha jechuudha. Gaafa 8 ruutii eela gaafa baatan bifa kanaan baaftanii kunis salphaadha. Kana baasuuni just a piece of cake. 8 gaafa ruutii isaa baaftan akkamiin baaftan? Amma fakkeenyaaf x root 4 times make 4 times 2 dha. 4 in root eelaani baate jechuudha. Kun 4 in 2 dhaan baati. 2 root 2 dha jechuudha. Jennu bifa kanarraa dhufte jechuudha. Kunis ifa gala jee yaada jechuudha. Haa itti fufnu amma maal arganne jechuudha? Gatii gama lachuutu argannee jirra jechuudha. Amma kakanaa afurenne kakanaa ta'u 2 root 2 because wal qixa waan ta'eef jechuudha. Agartanii bifa kanaan jechuudha. Calculate all angle isaa barbaada jaa. Angiliin amma kakanaa meeqa jechuudha? 90 jechuudha. Kakanaa 90. Akkuma beektan kakanaa 90 mire kaafee wal qixa hin jenne. Saniifuu meeqa jechuudha? 45 because jettaan 90 ida'uu teetaa 1 plus teetaa 2 wal qixanii ta'a 180 waan ta'eef. Teetaa 1 fi teetaa 2 wal qixan. Kanaafuu 90 jettaniin plus digirii jechuudha. 2 teetaa jettaniin teetaan lameen kun wal qixa waan ta'eef jechuudha. Wal qixanii ta'a 180 digirii jettaniin. Kanaafuu 90 2 teetaan wal qixanii ta'a jettaniin 90 hir'isuu meeqa jechuudha? 180 gaafa ta'e 90 ta'a. 90 digirii ta'a over 2 dha jechuudha. Kanaafuu teettaan keenya wal qixanii ta'a meeqa ta'a jechuudha? Teettaan keenya wal qixanii ta'a meeqa ta'a? Teettaan keenya wal qixanii ta'a 45 ta'a jechuudha. Because 90 hiruu meeqa ta'a jechuudha? 90 hiruu 245 waan ta'eef teettaa waaniin wal qixanii ta'a teettaa 2 dha waan ta'eef. Because isosceles waan jeef jechuudha. Saniifuu 45
teettaa waniin 45 teettaa aatuun walqixxee ta'a 45 jechuudha. Bifa kanaan akkatti baasuu dandeessan jechuudha. Baay'ee akka salphoodha jechuudha konseptiin isaa tun isin eegallaan. Okay, gaafiin sadaffaan maal jetti? Sadaffaan ammaan tana maal barbaadaa jetti? A kid in the air has string tied to the ground as shown in figure 4.14. If the length of the string is dheerinni string gidhaa gaafa 100 meetira ta'e, find the heights of kid above the ground when the string tows and its inclination in ammoo 30 to horizontally gaafa ta'e. Amma kana asirraa wanni isin hubattan hypothesis isaa nu kennamee jira jechuudha. Hypothesis isaa kana because asirratti digirii 90 fuula isa duraa kanaan jiru hypothesis dha teettaa fuula duraan jiru opposite dha jechuudha. Karaa fi adjacent dha jechuudha. Amma kan barbaadaa jee opposite dha jechuudha. Kanaafuu opposite gaafa jennu maal dhuftan jechuudha? Saayinii dhuftan jechuudha. Saayiniin keenya saayin teettaan walqixxee tahaa maal jechuudha? Saayin teettaan walqixxee tahaa opposite over hypotenuse dha jechuudha. Kanaafuu opposite barbaadaa jeemee h kan jennu kana jechuudha. Cross by cross waliin gootanii just it's just a piece of cake baay'ee salphaadha. Sana booda jechuudha x h jettaniin walqixxee tahaa saayin teettaan keenya meeqa sartii times meeqa ta'e jechuudha? 100 takka ta'e jechuudha. Because hypothesis keenya 100 takka waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu saayin sartii meeqa taati? Saayin sartiin 1/2 dha jechuudha. 1/2 times 100 takka meeqa? 50 jechuudha. Because 100 takka yeroo lama meeqa? 50. Kanaafuu heightiin keenya meeqa ta'a jechuudha? 50 ta'a jechuudha. 50 meetira moo seentimeetira nu kenname? Meetira nu kenname. 50 meetira jechuudha. Wanni unit isaan isin kennaman tanas beekuu danda'u. Meetira yoo isin kenname meetira, seentimeetira yoo isin kenname seentimeetira, kiiloomeetira yoo isin kenname kiiloomeetira deebisuu danda'u qabdan qormaata irratti jechuudha. Fakkeenyaaf A irratti seentimeetiraan 50 seentimeetira jee B irratti 50 meetira yoo ta'e jee D irratti C irratti A fi B dha jee D irratti ammoo waan biraa jee isin ka filattan maal jechuudha? Ka meetiraa kana filattan jechuudha. Because asirratti meetiraan isin kenname waan ta'eef. Unit illee dirqama addaan baafatanii beekuun tamiin nu kenname kan jedhu yaada keessa galchitanii hojjechuun isinirra jiraataa jechuudha. Okay, unit circle jechuun maal jechuudha? Unit circle is in the xy plane. It is a circle with radius of 1 dha jechuudha. And the center as origin dha jechuudha. Unit circle gaafa jennuun xy plane irratti jechuudha. Circlein isiidha. Radiusin circle sanii takka gaafa taatee fi akkasumatti illee ka center at the origin gaafa taate. Origin gaafa jennu 0.0 dha gaafa jennu jechuudha. Now let us draw right angle triangle with the same acute angle hypotenuse of 1 unit long. We find the side opposite to angle A is 3/5 or 0.6 long and the side adjacent at angle A is 4/5 equal to 0.8 long. Kanaafuu wanni isaa maal jechuudha? Hypothesis isaa waanidha jechuudha. No, bifa kanaan akkatti isinii kaa'ee jechuudha. Kun kanuma agarsiisuu barbaade jechuudha. A square plus B square wal qixa ta'a 1. Sin square plus sin cosine square wal qixa ta'a 1 jechuudha. Kajoo kun maalirraa ka dhufte jechuudha? Ka unit circle irraa dhufte jechuudha. Akkuma A square plus B square wal qixa ta'a 1 jettee jechuudha. Cos square plus sin square wal qixa ta'a 1 square jechuudha. 1 square jechuun 1 waan ta'eef jechuudha. Bifa kanaan haayamee jechuudha kitaabni keessanii. Asirratti ammoo akka short formitti for quadrant angle-dhaaf wayaaf kana qabna jechuudha. Cos 0 1dha, sin 0 1dha jechuudha. Sin 0 0dha jechuudha. Kana asirratti adda baastanii beekuu danda'u jechuudha. Dirqama kun haa irraanfatamuu qabu jechuudha. Cos pi over 2 wal qixa ta'a 0dha jechuudha. Kanaafuu yookaan immoo cos maal jechuudha? Cos 19
koosiin 90 meeqa jechuun 0dha. Koosiin saayiniin 90 meeqa jechuun 1dha jechuudha. Kana akkuma asirratti kaafamee kataanni keessan asirratti diroo isinii godhee kun asirratti. Kun amma yuunit sarkiliidha jechuudha. Akkatti isinii kaafamee. Kan amma asirratti gama kanaan eenyu koos saayidii jechuudha biraatiin. Agartanii kun amma asirratti 0 argamanii jechuudha. 0 irratti argaman koosiin 0dha waan hin jenne agartanii waantu jira jechuudha. Saayiniin 0 ta'u 0dha agartanii as kottaa asiin dhufa 90 dhufne akka beektan gaa asirraa gaafa dhufnu asiin 90 bare isin ta'e. Kanaafuu 90 irra gaafa dhaqxan 90 irra gaafa dhaqxan gama kanaan koosiin 90 meeqa taati 0. Saayiniin 90 ta'u waanidha jechuudha. Agartanii waanii baqatan jira jechuudha. No? As 0 jira koosiin 90 0 dha waan ta'eef koosiin saayiniin 90 immoo waanidha waanii baqatan jira as gaafa dhuftan meeqa jechuudha 180 jechuudha asirraa kaatanii asiin gaafa dhuftan 100 meeqa jechuudha 80 jechuudha 180 koosiin meeqa ta'a jechuudha maayinus 1 ta'a 180 saayiniin 0 ta'a jechuudha agartanii oslee ta'a jechuudha takka 0 takka amma asirraa kun takka ture 0 deebi'ee 0 irraa gaafa ka'ee meeqa ta'a negatiiv wanta negatiiv 1 irraa ka'ee 0 ta'a 0 irraa ka'ee takka ta'a agartanii ol ka'ee gad deebi'ee oslee takka ta'e jechuudha amma maalii qofa laallee jechuudha akka saayiniidhaa yoo laaltan 0 irraa kaatee takka irraa kaatee haayidha asiin dhuftee 0 deebite agartanii 0 gadoo lakkoofsi biraa kan jiru maali negatiivii negatiiv 1 dhufte negatiiv 1 irraa ol deebite irraa gisee ol deebitu 0 dhufte 0 irraa gaafa ol deebitu gara takka biroon kuttoo jechuudha takka 0 minus 1 takka 0 minus 1 isaanuma kana jechuudha kanaafuu saayinii fi kosaayiniin meeqa jechuudha 0 fi negatiiva takkaafiidha negatiiva takkaafi leezaan ol kaaltu abtu meeqa jechuudha waanii jechuudha abtu waanii jechuudha koosiin akkana saayiniinis bifuma saniin jechuudha saayiniinis hin kutan jechuudha takkaafi meeqa jechuudha negatiiva takka gidduu jirti takkaafi negatiiva takka gidduu as gidduu lakkoofsa fadhe jiraachuu danda'a jechuudha garuu as biroon kutan negatiiva takkaafi takka gidduu kosaayiniis saayiniinis jabeessaa qabadhaa kana kosaayiniinis negatiiva takkaafi takka gidduu hin kutan negatiiva takkaafi takka gidduu kana jechuun 0 ni jirti duwwaa tuqaa 2 ni jirti duwwaa tuqaa 3 ni jirti duwwaa tuqaa 4 ni jirti garuu immoo isin wanti qabattan maayinus 1 fi 1 gidduudha jiran jechuudha isaan kun osleet kataan achiif achi gidduu kata deebi'an maayinus 1 fi 1 gidduudha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha kunis wal qabatee jechuudha. Saayinii fi kosaayiniin takkaa fi maayinus 1 gidduudha hin jenne bifa kana fakkaata jechuudha. Oke yeroo dhuftu immoo kana diraayivii gaafa gootan gaara adiyaanii akkuma jalqaba kaasaa turre jechuudha kunis baay'uma salphaadha jechuudha baay'uma salphaadha not define bakka itti ta'ullee inni jira jechuudha eenyu taaniin maaliif jennaan saayinii divided by kosaayiniidha mire bakki kosaayiniin 0 itti taatutti taaniin keenya maal jechuudha undefined because lakkoofsa feetee yoo 0 dhaaf hirtee meeqa ta'a undefined ta'a mire akka jalqaba kaasaa turre sanirraa kan ka'een undefined ta'a jira jechuudha bakka kanatti agartanii asirratti tanaaf undefined ta'a because 90 koosii meeqa ta'a 90 koosiin 0 ta'u saayiniin 90 ta'u takka ta'a mire takka yeroo 0 maal taati undefined taati bakka tana undefined sanii dhufe eenyu taaniin saayinii divided by koosiidha waan ta'eef bakki koosiin itti 0 dhuftutti hoggaa hunda taaniin keenya maal jechuudha undefined jechuudha yeroo mara undefined ta'a jechuudha bakka koosiin keenya 0 itti dhuftutti eenyuun baana taanii amma asaa dhufnu 270 asirratti koosiin keenya meeqa 0 saayiniin keenya maayinus 1 jechuudha akkuma agartan
asirratti minus 1 ilaala saayiniin keenya minus 1 koosiin keenya 0 dha. Kanaafuu minus 1 divided by 0 meeqa taate jechuudha undefined taate jechuudha. Bakki koosiin keenyatti 0 ta'u hundatti undefined taate jechuudha. Eenyu taaniin keenya. Kana fakkaataa jechuudha. Kanas saayinii fi kosaayiniitti deebisaa jira. Kosaayinii isaa kana meeqa taaniin isaa kana meeqa qabu baay'uma takka salphaadha jechuudha. Karma jalqaba deemaa dhufne saniin deemtanii bifa saniin deemtanii kana guutuun isin hin duwwaa jechuudha. Mee deebisa isaa komentii irratti naa barreessaa. Sign of trigonometric function kan jedhu yeroo dhufte jechuudha asirraa eegalee kan baay'ee takka addaan baafnu ta'a. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaa. Viidiyoon baay'ee dheeratte yeroo viidiyoon dheeratte namaaf nuffisisa waan ta'eef har'aaf asirratti dhaabuu keenya waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Thank you so much. That is the last but not least. Yo yeah.